Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuuni akkam jirtu hordoftoota maatii chaanaalii Naatoo Walloo jirtu bagarra deebiin gara chaanaalii kanaa nagaan dhuftan isiniin jecha viidiyoo tokko qabadhee isiniif dhufeen jira. Viidiyoo kana haga dhuma isaadhaa yoo laaltan waa hedduu irraa barachuu dandeessu. Akkamitti akka yuutuuba jechuudha bananneen viidiyoo maxxansuu dandeenya kan jedhu jechuudha. Aappii yuutuubii telefoona irraa qabnu kana keessa ishee waliin haa ilaallu. Haa ta'u malee banee jira yuutuuba kunoo Walloo channel kan jedhu kana egaa asuma jechuudha kuno Walloo channel kan jedhu ni jira. Asumaan immoo Naatoo Walloo kan jedhu kana subscribe godhuudhaan mallattoo beelii kanarra kaawwachuu qabdan. Viidiyoon hanga lakkise sin bira gahuu danda'a jechuudha. Egaa yuutuuba baada isheen pilaasiin kun ni jira. Pilaasii kana gubbaa tuqanna. Yeroo tuqanne upload video jedha. Xiyya tana mallattoo xiyyaa qabdu tana ni tuqanna tana. Viidiyoo maxxansuu jechuudha. YouTube irratti maxxansuudhaaf achi booda viidiyoo duraan dalaganneeti jiru editingii goonee tottolchannee jirru gadi lakkisna jechuudha. Malee YouTube marraan gadi lakkifamu direct viidiyoo duraan hojjennee jirru editingii goonee hundaa'uu tottolchannee jirru san jechuudha barbaannee as keessatti jechuudha kan dalaganne san ni qabna waan ta'eef san gadi lakkifanna jechuudha. Viidiyoo jechuudha mee kanuma gadi haa lakkisuuti. Kuno viidiyoo kana gadi lakkifanna. Akkaataa YouTube itti banatan. Haturuma sagantaa kana nafaan akkasuma jechuudha. Yeroo akka itti nuuf bahe kana next kan jedhu ni jira. Next tuqanna. Next yeroo tuqanna jechuudha ni obsina jechuudha. Haga wanni kun sooretii dhumu jechuudha. YouTubein yoo qalbii itti gootanii waa hunda ilaaltan jechuudha waan nama dhibu miti. Wanni hin baramne hin jiru ni barama jechuudha. Hundinuu kanaaf abdii muratuu dhabuudha ni barama jechuudha. Hundinuu achi booda next tuqattanii next yeroo tuqattan jechuudha akkatti isiniif bahe. Mallattoo qalamaa kun ni jira asuma jechuudha itti barreessisin jedha. Isuma gubbaa tuqanneetuma barnoota haa jedhuuniti. Waan viidiyoo keessan ibsu san jechuudha. Oduu haa ta'u, barumsa haa ta'u, koomedii haa ta'uti. Waan viidiyoo keessan ibsu san irratti barreeffatan jechuudha. Barnoota akkaataa YouTube itti banatan jedhani. Akkaataa YouTube itti banatan kunoo akkuma agartan kana jechuudha. Akkaataa YouTube itti banatan. Akkaataa YouTube itti banatan jechuudha. Akkasuma immoo Allastic jedhu kana jechuudha. Jalatti Allastic jedhu kana xiyya isaadhaa kana tuqneetuma public irra kaahuu qabna jechuudha. Public kan jedhu inni jira. Public irra keenya jechuudha. Public irra kaahuu qabna. Yeroo public irra keenye bakka xiyya tana tuqna viidiyoon keenya nama bira ni gaya jechuudha. Akkasuma allow video kan jedhu kana tuqannee allow irra kaahuu qabna jechuudha. Allow kan jedhu irra kaahuu qabna. Ka olii kana. Akkasuma jechuudha koomentiin amma cufamee jira. Namoonni tokko tokko oduuwwan kana sirreeffatanii gadi lakkistanii koomentii namni isiniif barreessee isin jajjabeessuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf allow kan jedhu kana kanarra godhanna. Allow kan jedhu kanarra godhanna jechuudha. Koomentiin keenya nuuf banamee namni koomentii nuuf barreessuu danda'a. Kabira malleen select kan jedhu kana jechuudha mallattoo namaa tana ishii gubbaa tuqna yes kan jettu akkasitti ilaalle jechuudha. Yes kan jetturra hin keenyu jechuudha. Viidiyoon keessan amata 18 gadiiti moo amata 18 oliiti kan jedhu jechuudha. Ka ijoolleeti moo kan nama guddaati jedha jechuudha. No kan jetturra kaahanna jechuudha nuti. Ka ijoolleetii miti jennaan. Akkasuma immoo xiyya tanatu jira ammas jala gad deemne xiyya tana tuqannaa no kan jetturra ta'uu qaba jechuudha. Yes irra hin ta'u no kan jettu ta'uu qaba jechuudha. Hunda sirreeffanne asitti kunoo waan mata duree ibsu san gadi barreeffanne jechuudha. Waan mata duree ibsu san barreeffanne asumaan jechuudha public kan jedhu irra kaahannee jirra. Viidiyoo keenya ka ijoolleetii miti jennee no kan jettu irra kaahannee jirra. Koomentii keenya jechuudha banannee jirra. Wanni hafe maal upload godhuudha jechuudha. Upload goona haga viidiyoochi sun dhumu ni eena jechuudha. Save kan jettu ni jirti. Save kan jettu tuqanna jechuudha. Haga viidiyoon sun deemeetii dhumu jechuudha. Obsaanii eegganna jechuudha.
yeroo eegganne viidiyoon keenya gadi lakkifamee akkaataa YouTube itti banatan jechuudha. Namni yeroo sarchii godhe viidiyoo kana arguu ni danda'a. Oduu haa ta'u isinis koomedii adda addaa haa ta'u yeroo gadi lakkistan jechuudha. Namni argee subscribe isinii godhuu ni danda'a jechuudha. Kunoo right godhee jira. Right nuun jedhee jira. Your video kunoo right maxxansee jira jechuudha. YouTube keenya amma maxxanfanneeti jira jechuudha. Kunoo akkuma argaa jirtan kana viidiyoo gadi lakkisneeti jira jechuudha. Viidiyoo shortii xiqqaan gadi lakkisee waan ta'eedhaaf viidiyoo guddaa yoo ta'e kunoo asii isinii baasa. Kuni shortiidha. Kuni playlistii yeroo isin hidhatanii channel ka jedhu kana jechuudha. Asittillee channel duraan daawwattan isiniif baasa. Akkasuma immoo asittillee linkii keessan custom isinii godha jechuudha. Kanaaf akkaataa viidiyoo upload itti godhan viidiyoo kanarraa waa hubattan jedhee abdii qaba. Haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii. Warroonni channel kanaaf haaraa taatan immoo subscribe godhuudhaan maatii keenyatti dabalama. Nu jajjabeessaa isiniin jenna. Viidiyoo hedduuleen kunoo asiin gadi lakkifatuu dandeessan viidiyoo dheeraa jechuudha. Kanaaf waa irraa hin hubattan jedhee abdii qaba. Barnoota biraatiin haga walitti deebinutti nagaan jiraadhaa. Turtii gaarii.